ሊያግዘኝ ሊፈልግ ይሆናል። ግን ደግሞ በጭራሽ ልንለያይ አንችልም። እኔም እንጀራዬ ነው፣ ስራዬ ነው፣ ሙያዬን አክብሬ ስራዬን እሰራለሁ። እሱም ደግሞ መገናኘት ባለብን ወቅት እንገናኛለን። የፈለገውን ያድርገው፣ የፈለገውን መጨረሻው ዞሮ ዞሮ ከኔ ስለማይረቅ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ቤዛን iccitii jajjabduu qabatteetii dhuftee jirti. Akkuma viidiyoo ishirraa dhaggeeffannetti akka qulfii biiroo mana Saayidoon keessa hojjetu qulfii biiroo Saayidoo qabattee jirtullee dubbatte. Akkasuma wantoonni baay'een imeelonni isaarree wanti baay'een akkasuma kompiitarrii fi kanneen kana fakkaatan akkana harka jiranii quba qabaadhaa jetteetii dubbatteerti jechuudha. Saayidoon yeroodhaaf illee yoonaaf qabamuu baatee akka gara boodatitti harka koo galu abdiin qabaa jette. Akkam jirtu nagaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa jiraatu hunduma keessaniif isiniin jedha. Bakka argamtanitti nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif. Egaan marree kabajamtoota hordoftoota koo akkuma sagalee beezarraa dhaggeeffannetti egaa balbaloota biiroo Saayidoon keessa hojjetu yookiin immoo Saayidoon hojii muraasa qofaadha kan inni nan hojjedha jedheetoo namatti dubbatu yookiin immoo himatu malee hojii baay'ee akka hojjetaa jiru namoonni hin beekne hedduutu jira. Namni hin beeku akkasuma immoo biiroo sana keessatti ani sarratanyaa yookiin immoo qaxaramee mo'aa kootiin hojjechaa akkan jiru quba qabaadhaa jettee dubbatte. Egaan akkuma argitanitti wantoota achi keessatti argamu hunda isaayyuu anatuyyuu taqoxaaxara yookiin immoo hordofaa achi keessatti anatu eega kan jettullee dubbatteetti mo'aashitirran alatti ammas balbaloota sana wanti ittiin cufaman cuftuu balbala sanaa ergaa kan Saayidoon harkaa qabus kan nan harkaa qabus tokkumadha. Wantoota mana kana keessatti argamu hunduma isaayyuu harka koo keessa jira kan jettu dubbatte. Egaan wantoota kana dubbachuun ishii maaliif hojjettanii Saayidoon yomumayu akka narraa fagaanne nan beeka. Yeroodhaaf ammaaf naaf qabamuu haadiduu malee ammaaf anarraa haa fagaatu malee gara boodatiif akka narraa fagaanne nan beeka jettee raawwattee dubbattee jirti. Ammas immoo deebitee ani Rooza fi Saayidoon wal fuudhanii hanga isaan ilmoo waliin godhatanii ilmoo isaanii argutti amanuu hin danda'u jetteetirti. Ammas deebistee Saayidoon yeroo baay'ee wanti inni naan jedhu yookiin immoo ala darbee viidiyoo isaa keessatti Sumayyaa fi Beezan wal quba qabanii. Sumayyaa fi Beezan wal quba qabu. Sumayyaa faana haasoftee yookiin immoo Sumayyaa faana mari'attee raawwattee shira kana nurratti dalagde Beezan jedhanii. Ani garuu Sumayyaa faana wal qunnamtii akkasiis hin qabu. Shira akkasiillee dalagaa hin jiru. Immoo ani waan asiin jedhu tokko yoo jiraate ati Rooza dhuma ishee si faana jirtu shakki ana dhiisitii kan jettu Saayidoodhaaf dhaamsa keesseetti jechuudha Beezanii. Sababni ishiin akkana jetteef maaliifi ala darbee yemmuu inni qalabatii itti kaawwachuudha ka'u Roozaan ani lakkii hiriyaatiyyaa baay'ee kanan jaaladhu kan gaariif yaraa waliin dabarsine ani waan akkana ishee irratti raawwadhu isheen ana baay'ee na jaallatti anillee baay'een ishee jaalladha kan jettu erga walitti dhufanii waliin haasa'aniin booddee qalabatii duraan Saayidoo nan jaalladha jettee kan dubbataa turte gaafa inni jilbeeffatee isheedhaaf kaa'uudha jedhu irraa fudhachuu diddee. Ammas immoo deebitee sin jaalladha kan jechaanii jirtu kuni jaalala dhugaa natti fakkaatu. Shira natti fakkaata anayyuu wanti irraa beekullee hin jiru kan jettu dubbatte. Egaan Roozaan wantoota baay'ee Beezan irratti shakkaatii jirti Rooza irratti. Sumayyaa faana walii galtee godhatanii raawwatanii beekaa akkasittiin Saayidoo ammayyuu doobsaa jirti Roozaan malee. Saayidootti heerumuudhaaf miti ammumayyuu. Ani garuu hanga isaan wal fuudhanii raawwatanii walitti horanii ilmoo walirraa argatanitti isaanii namanu kan jettudha kan ishiin dubbattu. Ammas immoo akka wantoonni baay'een imeelonni Saayidoo ishee harka jiranidha kan ishiin dubbattu jirtu jechuudha. Akkamittiin imeelonni Saayidoo ishee harka galan kan jedhu biiroo keessatti wantoota hojjetamu waan garaagaraa akka kompiitarrii achi keessa jiru kompiitara sana mooyyuu mana kompiitara sana
furtuu balbala sanaa akka isheen qabdu yommuu ilaallu intiniin kuni kan ishiin irra teessee jirtu wambariin kuni kan Saayidooti jechuudha. Yeroo baay'ee biiroo isaa keessatti Saayidoon wambarii akkanaati irratti taa'ee yeroo inni hojii hojjetu argee beeka. Akkasuma immoo namoonni argitan baay'een keessan jirtu dheena yaada. Kanaaf iyyuu ammallee wambariin isheen irra teessee jirtu kunuyyuu wambarii Saayidooti jechuudha. Egaa biiroo isaa keessa seentee waan barbaadde gochuu dandeessidha. Akkaataan ishiin jechaatii jirtu. Ammas immoo waan barbaade waraabee viidiyoon barbaade waraabee gallakkisuu nan danda'a. Sababni isaa waan iimeelii isaan harka jiruuf jettee kan dubbattedha. Akkuma beekamu Jamiilaa jedha viidiyoon kan irratti gallakkifameetii jiru amma kan ishiin irraa dubbataatii jirtu kuni. Akkuma beekamu viidiyoon kun chaanaalli kunis kanuma Saayidoo natti fakkaata. Kan irratti kan gallakkifame kan beezaa miti. Kanaan dura ayyuufaatti irratti hojjetaa ture. Iyyaadattoo taatanii viidiyoo kana mindinoo chaanaala kanarratti yeroo baay'ee immoo ayyuun irratti viidiyoo gallakkistudha jechuudha kan nuti arginu. Kanaaf iyyuu Roozaa gara baay'eedhaan Roozaa irratti fincila kaasuudhaaf deemaa jirti jechuudha. Beezanii kaleessa akkuma argitanii viidiyoo guyyaa cidha isaaniitiif wantoota isaan barbaachisu veelloo ilaallataa turte Roozanii. Amma sababa sanarraan kan ka'e Roozaa haamilee ishii duubatti yookiin immoo haamilee ishii laaffisuudhaaf kan jettu beezan immoo dhufteetii jirti gaa'ee. Egaa beezaa bichaa miti namoonni baay'ee warreen kaleessa waa meeqa jechaatii turanii akka Sumayyaa fa'aa akkuma beekamu garaan isaan hin dandeessisu gaafa viidiyoo sana argan dhufanii waa baay'ee dubbachuu danda'u. Maaliifini kaleessa akkuma argitan beezan yeroo duraa viidiyoo duraanii tokko irratti dhiifama jettee balleessa ishiitiif hundumaafuu nan balleessee bakka dhiifama naa godhaa. Rabbii walitti isin haa urgeessu cidha gaarii isiniif haa ta'u wal fuudhaa ittiin raawwattee biraa deemte. Garuu immoo amma gaabbitee dhuftee akka isa faanallee hojii hojjettu akka biiroo isaa keessatti sarratanyaa taatee yookiin immoo hojjettuu biiroo sanaa taatee raawwattee ta'u hojjetaatii jirtu moo ishiitiin kanallee dubbattee jirti. Akkasuma immoo wantoonni egaa iccitii waan baay'ee qaqqabatu iimeelii jechuun waan xiqqaa miti waa baay'ee qabata hin beektu. Iimeeliin isaallee akka ishee harka jiru wantoonni gara kan yuutuubii minaamin illee akka harka jiru akka beektudha. Kompiitarri illee keessa akka jirudha kan ishiin dubbataatii jirtu. Kana hunda jechuun ishii maa inni ammas dubbii fiduudha jechuudha. Yaaddu yoo taatan amma namoonni baay'een keessanitti yaaddanii kuni dubbiidha. Akka Roozaan Saayidootti akka maaliif iimeela kennitaa maal jettee dubbatta.